አለ በጣም ነው የማፈቅረሽ። እኔ ማለት አረባሽ ወላሂ Amma dhiifama waliif godhaati isiidha miti. amma Seedi isiidha. No isiidha isiidha. Isiidha sagalee ishii dhageessarti. argana baasaaban maaqaallee wanta akkasiin jiru. Okay amma dhiifama wal gaafadhaa jaalala waliif qabda waliif qooda isiini wal geggeessa. Atis dhiifama godhiif isiinis dhiifama si gaafattu. Jaalala keessatti wal taradda'u, walii yaaduu, waliif danda'u, waliif obsuun dirqama waan taateef dhiifama wal gaafadhaa. Anatu xiqqaadhaa, ishii guddoodhaa waan jedhu san of keessaa baasatii wal jaaladhaa, wal danda'a yani waluma kabajuuf jechuudha. Ayyaatti fufee hayaati. Gidduudhaan agalchi meesena akamat. Nama naraarsaa raamin nan xumuraa obsireeti Alex. Ay nan jarjara bannaa waasitti mee. Itti fufa Alex muyitii irratti qabina haasa'u. Haasa'u daf. Alex muyitii irra jirtu. Alex muyitii irra jirtu. Ijoon networkiin kun hojjeta. Alex. Networking. Fitte? Intu murree diise yadduudhaan irratti hin fedhaa fittan deebisan. Okay. Gaafii waa isi gaafachuu kan jiru. Ayyebbo. Gaafiidhaaf Bultii qabdaa? addana kuchisiiste. Bultii qabdaa? Gaafiidhaaf addana kuchisiiste jedhu gargaara. Gaafiidhaaf addana kuchisiiste. Xumurtaa isi xumurisiisa kan keetti sittan deebi'as. Gaafii adda bultii qabdan gaafachuu addana kuchisiiste. Na gaafachuu hin dandeessu? Muyitii godhadhu hin dandeessa. yookiin dis bakka rakkoon hin jiru. Kana na gaafachuu addana kuchisiiste. Haajaa guddaa na gaafatu. Kaasii jalaama. Rameetiin jiru. Hello. Dhiifama goota fiiree? Ay rakkoon qabu silkii siitu wajjaa rakkoon qabu. Ayyee atis dhiifama siifaa gootu siinilleen walii dhiifama godhaati gana jaalala keessan addasiisa haaromsiisa. Akkam jechuudha. Jechuun erga adda turtan ijee sadii meeree amma ganaa walitti deebi'aati haaromsiisa akka haaraatti fiqiryenee waddima jechuu jammadatan jechuudha. Awwan amma akkasitti haasa'uu hin dhaqqabnaa. Bara siini miti karaa keessan jedha bar walitti waliin araaramtanii yenee fiqiryenee waddi nagaanaa oolte nagaanaa bulte guuchoo minaaman waliin jechuu eegaltan amma haaromsiisu jechuu jaalala keessan. Wanti akkasiin jiru bara jaarsi bira namni fikir namni hin jiru sun duraan yookiin. Maaliif hin jirre si akkas taanatti daarii kana akka hin heerumne gochaa jirta buleessoo. Maaliif hin jirre? Akkas taanaan hin heerumnu dhaabbannee hafna. Maaliif hin jirre? Tol. Indee? Si daarii keessa waan akkanaan jiru itti barnu sodaachiste ganaa. Ini fikir menamani miti gari amma wae jirenya keeti fi qofa amma lama namni tokko waluma keessa jiraata namni. Oh, okay. Akkas taanaan bareeda bakka jabaadhaa waliif sinaa dhiisu rabbii walitti sinaa araarsu qalbiidhaan keessa keessaniin. Akkuma afaan keetii rabbi haa godhaa. Inshallah amma siif dawwalti okay? Ayyee rakkoon. Ayyee. Ay, fatanaan jirbe akka jabaati tabboo jaarsi kee. Wai. Siin na kobalchise wallaahi nama bira. Bareedda amma dhaqiitii dawwatti araarameen halas yaane jaalala keessatti oduu namaatiin jaalallee keen cofin oduu namaatiin jaalallee keen bilookini abaduun akkasiin jedhe oduun namaa sin jedduu galuun qabu karaa keetiinis karaa isaatiinis qilleensan galchin jaalala keessan jedduu. Oduu namaa dhiisi waan fedhe otoo ija keessan argiteewu inamaniin asidan dhageessee waan afaan isaatirraa dhageessarraan kan hafe oduu namaatiin hin galchin qilleensa jaalala keessan jedduu dhageesse amma booda waan ija keessanaan argite qofa bicha amanee
jaalala keetiin deemi malee abaluun akkas jedhee akeleen akkana jedhe namni adda nama baasu malee walitti nama ijaaruun hafeera bareedu. Kulu bara ammaa miti nu amata ja'affaaf deemna garuu ifa ol fuudhee amma baasitti nu. Balleessi dhugaa wal jaaladhaa wal danda'a waliif obsaa waliif yaada wanti jedhamu jira jaalala keessa. Okay. Kan galatamushi waan irraa kafalanni qabanii. Maal kafalanni kafaltan jettee. Waan kafaltu been koti arrabaa taataati bakka annasaan digamu. Ayyeeshi galatamushi. Warra gorooti kufiyyaan. Okay. Alex amma se waan barbaadde baleessa osii banne. Alex taayye. Wayye. Dari qabda jettee na gaafachuu dhufte waa'ee kiyya na gaafachuu siif hin ayyamu. Waa'ee namaa na gaafatte qofa. Lakki ani sumarraan gaafii qaba. Asirratti yeroo baay'ee shamarran gorsita. Koy. Tasgabbaa'e ka maali? Nuti Dr. Abiyyi nu gaafii gaafataa irra Shimallisii nu gaafataa irraati maali? Mirgaan qaba bar nama waa'ee kiyya namni na gaafate nama jedhe mirgaan. Laal amma no yaada obbulummaati kun. Waan asirratti yeroo baay'ee si jala teenye qoy. Tasgabbaa yaadoo ko. Waan baay'ee sinaasa nama baay'ee tas keessa jira beektaa. Golgotti kunoo nookii fi lafiiti. Maal siin jechuun barbaade beektaa seenaa? Waa'een hariiroo jaalala bilbila lafa kaa'ina dhaggeeffadhu fa'a. Waa'een hariiroo jaalalaa waa'een bultii dhimma lubbuuti dhimma jiruuf jireenyaati. Of eeggannoo gaafata bilchina gaafata muuxannoo gaafata si galira. Akkaataan ati itti dubbattu akkaataan ati itti qortu qoy. Gadi buu dhiisuu haasa'u. Itti naasa'u jira bar si dhaggeeffachuun jira bar maal taate? Okay. Akkaataan itti dubbatan akkaataa itti nama gorsan nama qoran tokko saayikooloojikaalii barnoota qabaachuu qabda. Akaadaamikaalii jechuudha. Yookaan immoo bultii keessa nama jiruu fi jaarsa kee ofii kan keetii akkatti qabattu nama muuxannoo sanarraa nama qooduuf ta'uu danda'u qabda. Amma asitti ijoollee ol yaaste anam waa'ee piraayiveet laayifii kootii waa'ee nama hin jaaladduuf waa'ee jaalallee kootii laayifii irratti wanta dubbaddu jiru. Meemee waan amma wanaatti hojjette keessaa bu'aa buusti natti bu'aa buusti. Namoonni sirraa beeku maal fa'a? Wanti ani buuse ani jalqaba kaayyoon kiyya inni jalqaba nama shedhira 9-10 jana jedhu jechuudhaafu nama keessatti Itoophiyaa taa'ee asirra shamara keenyarra osoo ilmoo qabu shamara biyya Arabaatti haadha manaa ofii ergee ofiisaati Itoophiyaatti niitii biraa fuudhee maallaqa ishii nyaatu. Kana hambisuu kaayyoon kiyya karoora kiyya. Nama hedduun argadhe kana keessatti amma nama hedduu ragaa wajjisiifuu hin danda'a baay'ee wayi. Lakki akkaataan adeemsa keetii sirrii miti jechuun sun waan gaarii ta'e tokkoffaa si qofa miti. Warrumti asirratti dhufanii jaarsa koo naa qori jedhanii bilbila jaraa sitti kennan bultii jaraa diigaa jiran akkuma isaanii. Anamma bilbiltee maqaan haadha manaa keetii eenyutu naan jettee sitti himu asirratti kan biraan hima. Maqaa birqeessitti himu maqaa dinqeessitti hima malee piraayiveet waa'ee jireenya mataa kootii asirratti hin dubbadhu. Waan no miidhaa isaatu caala booda wanta hojjetu kun yoo of eeggannoo hin qabaanne rakkoo sirratti fidaa yookiin akaadaamikaalii barnoota cimaa qabaachuu qabda yookaan muuxannoo qabaachuu qabda ofii keetii bultii utuu hin ijaarratin ofii keetii utuu jaalallee hin qabaatin waa'ee bultii namaa masagabbaa nama baay'ee kasirra jira kan bultiin ijaarranne maatti beekta ata ana beekta malee amma gaa gidduseen gidduseentummaa nama lamaatiin gidduseentummaa nama sadiitiin qoy mee raanii qoy yeroo tokko buusi warra itti naaf hidhatu dheengadda namticha na arrabse viidiyoo guddisee tan arrabse eeyyameefi miti kun immoo yaadan anseen rabsuufi miti garuu nama sin arrabsan nama guddaadha dhagay bultiin dallaalaadhaan ijaaramus jaalalli dallaalaadhaan yookaan qaama sadaffaadhaan hiikamus tokko hin jiru bakka hin ga'u. Namoonni asirratti ijaarsa isaanii argatanis ta'e asirratti ijaarsa dhabanis isaaraa keessa jiru hundi jiraatu. Allaqe. Oolayyi ofii keessanii qoraa ijaarsa keessan karaa ittiin qortan ni qabdu. Ofii keessanii wanta gootan godhaa malee qaama sadaffaa gidduun galchinaa. Wallaan
Dura jaarsa yookaan immoo ati jaalallee qabaadhu jaarsa qabadhuuti as kottu ila akka koo kanatti kunuunsa akka koo kanatti wajjin jiraadha. Ofii kan keetti singilii taate akkamitti bultii namaa jaartaati. Indeet aychaalum koo. Amma naanniftanu. Asa Irani asa. Alex, salaam alaikum. Ela cufatee deema yeroo kooti. Alex kottuu deebi. Ni dhagaa bar muhitu dubartii malee dubbaddu lubbu. Waca keessa jira kan nagau. Waca keessa jira yoo inni dhagaa jiraate malee dubbachuu hin danda'an. Baga jiraatan hundi keessanuu seenuu. Wayya nan dhagaa. Mama ko welcome. Baga nagaan nufti. Baga nagaa jiraatan hundi keessanuu. Yeroo tokko tokko silaa Aleksii waa jechuu barbaadee ture. Toona dhagaa jiraateeti. Duraan dursee miti sama hin qabu. Wayye raanii dhiibama bilbilan irratti bilbilame. Maatti yaadooka? Rakkoo hin qabu. Maraafuu koongiraasumaanii baga gammaddee sinjenne. Gastii namarratti na argite. Gastii namarratti na argite na eebbistaa? Isa rakkoo hin qabu bilbileessi eebbisa. Rakkoo hin qabu asirratti wal argineef malee. Nan aarsin galaala dhukka sirraa kaasaa yoo didde. Ulee ittiin nagarab tolatti muree fida. Absir. Na laaffifate kaa. Alex wanti tokko wayyaaniin deeggarre wayii jira faallaa akkaataa jettee kanatti yeroo hedduu fakkeenyaaf ilmi namaa tokko wanni nuuf hubachuu qabnu. Seenaan dirqama heeruma sii arguu qabna yookiin jaarsa sii dirqama arguu qabna intalli takka heerumuu sii jireenya sii dhuunfaa sana dirqama arguu qabna miidiyaa irratti jedhan sun no isa hin deeggaru beekuu qabdan obboleewwan asirratti maaliif ilmi namaa jireenya isaa keessatti maal akka dabarsee fi maal akka beekuu fi isaaf rabbii isaatu beeka. Waan inni madaa jireenya isaa keessatti dabarse san ilmi namaa akka inni madaa'u hin fedhu jiraachuu danda'a beeka. Lammaffaan immoo